Hai wallaalummaa dhugaa rabbi jechuudha. Waan akkanaa kun garuu badaadha jechuudha. Amma ijoolleen hin taphatanii dhaqiitii obboleessa isaanii ta'a, abbaa isaanii ta'a hin beekamu jechuudha. Dhaqiitii akkana godhii jedhaniin isaan. Dhaqiitii quba kee akkanatti godhii jedhaniin. Maaliifi waan akkana biyya kamittuu qaanyiidha jechuudha. Ijoolleen keenya jechuudha. Ijoolleen isaanii akkas waaqanfachuu kanas baay'ee hin beekanii. Kanaaf waan isaan isiniin jedhan hunda hin godhinaa jechuudha. Waan isaan itti isin ergan hunda hin ajajaminaa. Waa rabbi. Amma madaamiin mana kana jiraatte oduu argite jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Gara biraatitti waan biraatitti fudhattee kanaaf ijoolleen keenya jalqaba akka dhahixanii waa wayii hubataa xiinxallaa daa'immanuma isaanii gammachiisuuf jechuudha. Waan isaan jedhan ajajamuuf jecha waan hin taane raawwatinaa jechuudha. Dhugaa rabbi. Amma ijoolleen isaanii fakkeenyaaf nyaatuma kana jechuudha. Nyaata isaan irraa dhoorgan hin jira jechuudha. Ka jarri nyaatuuf maraatan. Nyaatuma isaan irraa dhoorgan kana isin immoo jara gammachiisuuf yookaan jara of jaalachiisuuf akka isaan isin jaalatan godhuuf nyaata warri irraa dhoorge kana fuutanii itti kennitan jechuudha. Warri immoo daa'ima keenya gammachiisuuf jechuuf goote osoo hin taane gara biraatitti fudhatan jechuudha. Faallaa keenya deemaa jirti. Waan irraa dhoorgine maaf kennitiif waan jedhan xiiqii isinitti kaa'atan jechuudha. Akkasumallee waan isaan irraa isin dhoorgan waan akkanaa hin godhiniif hoo jedhan. Amma nu fakkeenyaaf ijoollee yoo waa balleessiteetiin hin jette haa balleessituufaa jennee dhiisna akka jarri nutti hin buune akka nutti hin iyyine jechuudha. Haa ima cal'istu jennee waan akkasii sana immoo isaan hin jaalatan jechuudha. Beekaa faallaa keenya deemtii siin jedhani. Kanaaf ijoollee isaaniitii baay'istanii waan ajajamuu hin qabne hin ajajaminaa jechuudha. Jara gammachiisuuf jecha waan ajajamuu hin qabne hin ajajaminaa jechuudha. Dhugaa rabbi sirrii miti. Kanaaf gizee jechuudha ammaal godhe seetanii uffata tokkosaa jira bakka uffata tokkosutti jechuudha. Na bira ta'an nama lama ijoollee xixiqqoodha jechuudha. Na bira teetteet nakkennitu malee kaawwiyaa uffata tokkosaa jira jechuudha. Nakkennitu malee naan jetti jennaan boottee jennaan nakkennitu malee anillee hin laala nakkennaan jette jennaan harkuma kiyya wajjin qabeetti kenne jechuudha. Ilaaltee rooftee ilaalti jechuudha. Egaa maal gootii jarri gaafa san xiinxallitee ilaalti jechuudha aadaa. Bakka uffatatti tokkosu lafarratti minxaafii irratti jechuudha. Minxaafii irra tokkosaa minxaafii irra waa afee jechuudha. Gaafa kaanii kifileenti tokkosu san dhaqanii bananii maal godhanii uffata tokkosna jedhanii uffataan achitti sallaa keessatti wali qabi jechuudha. Amaama namichaa as fuudhanii lafa afanii minxaafii anjira minxaafii isaan lafa afatan gara achumarra ga'afanii aadaa kaawwiyaa itti bananii kaawwiyaa minxaafii gaggara galchanii maal godhanii minxaafiin kaawwiyaa minxaafii fuudheetuma waliin ka'e gubee jechuudha. Minxaafii gubatee kaawwiyaatti qabate san jechuudha as fuutee jarri amaamaa sanarra gakkeetti jechuudha. Amaamaa akkasumatti fuudheetuma qorooree keessaa ol kaase jechuudha. Yoo dhaqeetiin asii fiigee dhaquani maaltu xaraa jedhee aadaa jarri minxaafis gubanii minxaafiinis gubate amaamaanis gubate jechuudha. Achiin bakka ati maal godhuu itti agarsiistee maalumaaf gizeetu hojjettu argite ijoolleen turmaa of biraa hin ari'innaan jedhan. Jara gammachiisuu fayyoo san akkan harkaan qabsiise odoo arganiifa san caalaa lulan jechuudha. Kanaaf sanuu hin agarreeyyuu kanaaf ati jalaa fageessii bakka jarri dhaqqabne kaayinaan jedhanii ijoollee isaanii waan wayii xiinxallitee argite jechuudha. Yeruma hunda isinirra hin dhaabatan jechuudha. Kanaaf ijoollee isaanii waan isaan barbaadan waan seeraan kennamuufii qabu kennitaniif nyaata soo ta'e dhugaatii soo ta'e achi booda ijaan agarsiisnaa jechuudha. Waan wayii ija isin argannaan duubatti hin deeban ijoolleen isaanii. Kanaaf ofirraa dhoorgaan isin jedha obboleeyyiin kiyya. Amma obboleettiin teenya tun haaraa ta'uu dandeetti. Amma jarmoo wajjin taphachuuf jarmoo wajjin kolfitee taphachuuf haa jarrumaan kolfaniif jara kolfisiisuuf waan jarri godhi jedhanii kana godhaa jirti jechuudha. Garuu sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Kanaaf warri warra gaarii yoo ta'e malee warroonni biraa namoonni biraa waan badatti fudhatan jechuudha. Karaa badatti nama fudhatan jechuudha beektan amala isaanii. Odumaan nama gaarii ammuma jijjiiramanii hin jiraame akka waan ati waan badaa wayitiif gooteefa
ta'umati taphattu waanumati dubbattu kanaayyuu gara bada jijjiiran jechuudha. Kanaaf irrumaaf qusataa isinii jedha obboleeyyan kiyya akkasii buleettiin keenya kun garuu na kufalchiiste sirrii hin goone beekuu dhabuu dandeetti odoo beeytus godhuu dandeetti hin beekamu akkasii isin immoo irraa qusadhaa isiniin jedha ijoolleen keenya warri mana ijoollee jirtan.